أميك أما زاشني في ديمنا الأمس وتكاتو كده برفني ديمنا أكم جرتو أروما فيانا جاك أبدونا جان جرتو يوني أسنين خأوسي لفي دتشي جل جرا يوني دبنين نمني ولين دقهو يوسا بخانا فرمات بربانين خراخي يمالي هنتهو خراخي ينغوني أورمو مانو رامو القمتي والرجو تنو هدوماتي أورموس دادر كيسي چورا هاتا هو لما قلتي الرا ميديا ورا سومالي توكو لالو توري ميديا ورا سومالي ميديا ورا سومالي هم الجا مصطفى أكجر جتشودا مصطفى أكجر مصطفى إبراهيم خا كللي شمبولشو لفتي بورنا نجيلين جبادة دحات إذا أمتج شبيلي مقالة دوين شبيلي أو ويستر سومالي قلبيت خجوم ويستر سومالي قلبيت ديت إذا أمتج لا تا أورمو وان ديما جروحنا كوبك أبدي ويرر إردي وان كان إردي ديمني دبني قالوا نما قبافي أسندن ديني because نوتيس نما أني دواتك أمنا يو إيرار نوفل متولي أمنا إيرار نوغا أورمو دبتولي أمنا قالوا ألون نرفو وان أورمو كيسا دبريخانا بيخو كابا قافا جيجيرا مكوما لما في خود أسدد إني خينيا دنقل في ده أوروميا تشيرينا ما خنو فودون تهين مرجي أبابي يوما أورومو هاكا بجمو فأورومو وريغا خني مرجي أبابي يوما كأيروم بلسوما أورومو إرت وريغامتي كما تما مليونان اللفتين يفوني على قادة برسو في متي قلبت كصومالي قلبت جاني قلبت كصومالي قلبت جاتشون صوماليا إها يتشودا لفا صومالي قلبت إها صوماليا يتشودا جبدا شبيلي جاني بشان شبيلي خلوفانا مقامو قاساني so Moyale is not anymore under Oromia يتشودا it doesn't exist كيسان جاني تلفا صومالي تفراني جاني أرلبساني كيرون بلسما أورومو خاقوت ما تلمان أورومو خفنش إلى ددا قبرون ما جيس ماستر بلاني سانيف ددا ماستر بلاني أدري بيو ورا براتي خنو دري دواتي في جناسة ورا براتي خنو بورنا في بالي ورا براتي خنو دون تنقافين أبابي يوما أورومو أكدي بتوفي قارو وانتوكو خاو بيديون جتجرا أورومو أمات لباتوكو إفبودة دي بفناقا فجان أمات لباتوكو Oromo lola khaysa kambane godani yechudo opinion gote namicha shimalis abdisa jaankana isaf oromian shaggar nanna wa shaggari fi shaggar matasiti yechuda it doesn't include others yechuda khabira wanin godu mustafa ngafa kumala ma fi khudasadet ango dadufe malje shanan urji shanan alaba jijira urji shanan rakhaye chuda urji shanan jachun aka lakko aka somalite sentimenti warra somalite shanta somaliyat jaani alaba warra somali gudorra tajirtu shanta somaliyat jabuti hargeysa magdisho NFD lafa Kenya nuraka bajanta NFD tana ifin na hawashi gata kajuruti yechuda shanan somali khana yechuda so wani arabora narrate hun saba oromo ummata oromo tifi lafa oromo opidio walingurgurate jechuda oromo is as a nation is for sale oromia land is for sale opidio daf ati malak afinnan opidio jarti sin gurgurti yechuda hun ejenno opidioti waan isaan godhaniitu ragaadha jechuudha amma gaa Oromoon akka Oromootti booranni angafa keenyaa yenna
abbaan gadaa gadaa yennu Boorana wajji wal qabsiifna angafa waggaa yennu Boorana wajji wal qabsiifna burqaa seenaa baddee keessaa agarreennu Boorana warrika Asmaroon Laggasee warrika Jaapaantitti Boorana keessa deemtee waa'ee Oromoo gadaa Oromoo istadii goote naannawa Boorana kana keessa burqaan gadaa argamaa jechuudha. So ummanni kun hoggaa lafa isaaniitii fi ummanni kun waliin gurguramee Oromummaan irraa mulqamee ati Oromoo miti ati Soomaalii jedhanii dabarsan. Maqaa abbootii gadaa jedhu yookaan Booranni angafa Oromooti yookaan laata naggada qofaaf nu barbaachisa. Ittiin dhaadachuu ittiin maqaa arkachuu kanuma kanaan nu barbaachisa. Sirba tokko yaadadha sirba amma duratti Qamar Yusuf sirbe tokko Ilvasson Oromoo Abdullahi Jirma tokkicha Boorana wallisna hukullee halangaa shaggee Booranaati intalabbaa gadaa isii angaftitti Abdullahin somne Faarsi akka gaaritti enna afaan kalee kanaan sirbe arrayyakka kililin shan Boorana ragodu jirtu yookaan mootummaan isaan jala afranin daddee jedhanii deemu jiran kun Boorana ragodhaa jiru akkami gabbahanii jecha tokko jechuu dadhabanii jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti Oromiyaan hangi tokko bulchiisanii qabaa dhugatti. Kan karaa Hawaashii gadi karaa baha Oromiyaa hoggaa fudhanne bulchiinsan qabu. Sababni niin bulchiisa hin qabu itti jedhu dirreen dhawaa gaafa warra Isaatiin aggaamamtee kana godhamu gaafa cin'asa warra biraatiin aggaamamee onni jaarsoo kana godhamu gaafa ona noolee keessatti Isa kana godhu bulchitoonni naannawa kana harka maratanii ta'anii ilaalu jiran moo qabeenya abbaa keetiin yoo namni hate wajjin hatuun itis okay jedhaniiti waan ummata kanaa fi lafa tanaan gurguran adda qoddachaa jiranii. Dubartoota Oromiyaa baha bulchu jiru kana keessa gariin isaanii mataan biyya keessa jiran malee maatiin isaanii ilmaan isaanii abbaan warra isaanii ala jira jechuudha. So wanni fedhe yoo badeetitti dhimma isaaniitii miti. Maaliif ilmoon gadameessa isaanii keessa baate biyya faranjii jirti. Kalaf dhablee ta'ee jiraachaa jiru ilmaan hiyyeessaa achirra jiru jechuudha. Kakaanii annu yeroo hunda kana ajaa'ibsiisu maappii tokkoon dheengadda arkee maappii Oromiyaa tokko maappii kana boruun deebi'ee irraa dubbadha kitaaba tokko dhiyootan OMN irratti namni tokko dhiyaatee niin eebbisa jee maappiin amma Oromiyaadha jedhanii hayyoonni garii warri wahii barreessin Oromoodhaaf jedhan kun barreessaa jiran maappii mana isaanii kateessumaati moo maappii mana isaanii karaaf the bedroom or their living room maappiileen gadhiifamaa jirtu kun living room mana isaaniiti moo mana siree isaaniiti maappii Oromiyaa seenii nu maxxansaa jiran maappii bakka qabatan hin qabne ta handura hin qabne ta gaafa hin qabne ta bahaadhiya kaabaa kibba hin qabne eessaa fidaniiti warri kitaaba barreessina jedhan kun maappii alawaadaa isaanii maappii Oromiyaati jedhanii asirra nu gadhiisaa jiran. Ka ummata Oromoo lafa isaarra yakka dalagaa jiru warra maappii kanaan yaa'u jechuudha. Dhuguma rabbiin isiniin jedha nama guba warrummaan alagaadhaaf ragaa bahee akka naannawni garii Oromoo yaa hin ta'e yookaan Oromoo hin ta'e ragaa bahaa jiru warroota maappii kanaan yaa'u jechuudha. So maappii tana eessaa fidaniiti maappii Oromnuuti maappiin Oromoodhaa ta beeynu ta itti barree ta itti guddanne kanaa miti. Warri maappii tana naanneessu Oromiyaa bahaa akka jiru fuudhanii Soomaalii jala galchan kitaaba amma dheengadda OMN irratti namni tokko Irooppirraa eebbifate ittiin deebi ajandaa mataa isaa dandeen. Maappiin kun baha Oromiyaa akka jiru fuudhanii Soomaaliif kenname. Kaaba Oromiyaa akka jiru fuudhanii naannawa odii kan Amaaraaf kenname including naannawa kaaba Shaggarii fi North Oromiyaa tan Amaaraaf kennan. Hayyoonni kun an hayyootaan ja'an warra kitaaba kana barreesse maappii kana gadhiisu beeytootaan ja'an wallaaltootaan ja'an. Tanaaf harka keenyaan if belleessaa jirra Oromoon. Nuutu yakka walirratti hojjechaa jira. Nuutu lafa keenya irratti diina afeeree maappii hanga living roomii
fiita kamat ansani maappii Oromooti jedhan. Hayyoonni seenaa Oromoo yoon beeyne, seenaa qabsoo Oromoo yoon beeyne, please if booda deebi'a laala. Oromoodhaan wanni hin jiru. Kitaaba maappii okkoltuu irra guuranii gadhiisan kana. Kitaaba maappii living room isaa namu manni teessumaa kiyya. Qiyaasni isaa meeqa jee mana teessuma isaa qiyaasee maappii Oromiyaati jee kitaabarra maxxansu kan Oromoon boykoot godhuu danda'uudha qabdi. Sababni isaa lafa Oromooti diinaaf kannaa jira. Lafti arri diinni kileem godhu jiru kun lafa maappii tanarraa cicciranii achi baasanii facaasan tokko Oromiyaa bahaati jechuudha. So warroonni beeytoota ifiin jedhu kun kitaaba maxxansaa jiru kun odoo beekanu lafti Oromoo akka weeraramtuuf maappii kana gadhiisanii jiranii jechuudha. I was so shocked. I was so disgusted. Sanu ilmaan kiyya akka seenaa Oromoo baraniif hin barreessee je. Ilmaan kee maappii living roomii keetti kitaabarra maxxansee seenaa Oromoo barsiifta. Okay? Falmata maali amma baawwa jirta baawwa boojii jirta ja kolkoleen as jala. An Oromoodha wajjin jira. Oromoo wajjin jiraan. Maali kolkolee kaampaanii dhuunfaa keetti godhatte. An kaampaaniidha wajjin jiru. Yoon jiraadha abaa wajjin jira. Abaan uummata Oromooti wajjin jira. Kan kaatee haa ta'u kaampaanii nama dhuunfaati. Kaampaanii warra Goojjamootaati. Maaliin godhan kaampaanii Goojjamootaa keessa? Ani dirree Oromoo walakkaa dhaabbadheetiin haasa'u jira. Fedhii sabaa durseetiin haasa'u jira. Intarastii guruppii dhuunfaa kaniin eegu hin jiru an. Okay. Kan akkasii hubadhu kolkolee. Kanaaf maappiileen tun irra deebi'amtee ilaaluudha qabdi. Miidiyaan Oromoo taatu warri maappiilee tana keessummeessitan. Mee if booda deebi'aa laala. Addi bilisummaa Oromoodha gaafa. Addi bilisummaa Oromoo, okay, thank you, Ado, thank you. Addi bilisummaa Oromoo 91 till the beginning of 90s. Maappiin inni sarare. Eessarra akka eessa dhaabbatu laala. Onni noolee, onni afran qalloo, onni jaarsoo haga wacaaletti. Gara gadii kanaan onni noolee haga jaldeessa dabrutti. Jaldeessa arra'iisa maqaa jijjiiruu jiru. Jaldeessa jechuun naannawaan ani itti dhaladhe jechuudha. Naannawaan ani itti dhaladhe. Bakkaan beeku. Bakka nuufi isa itti leekkii walgalchinee beeknu jechuudha. Ni beeka naannawa san. Eenyu ka qubatu maal akka ta'a turanis ni beeka jechuudha. Arra daangaa Oromiyaa guutuu kaan hoggaa Mustafa irra dhiichisiisan. Kaan hoggaa kana godhan Oromoon guddoon maal godhu jira. Nama waan kanarraa dubbatuun agarre. Nama bolola angootiif oliiga fiigu malee nama rakkoo Oromoo gattaa irraa isaa jiruun agarre. Sorry to say this. Daangaa Oromiyaa kasarbamaa jiru. Weerara lafaa ka deemaa jiru. Nama tokko ka dubbatuun agarre jechuudha. Garuu lafti fi faaya fiiti. Namni lafa hin qabne namummaan qabu. Maaliif warri Ogaadeen lafa Oromoorra ija bananii lafa tana dhuunfachuuf halkanii guyyaa fiigan. Maaliif isa lafa Oromoo waashii gad dhuunfachuuf halkanii guyyaa fiigan. Nuti maaliif usnee teenye harka dhooyna ka deemuuf. Mootummaan tokko ni dhufanii dabran hin jiraatu. Garuu kalola bara keessa hin baane saba Oromoo akka ta'e hin irraanfatina. Mootummaan cundurri kun oppiidiyoon Oromoo irratti diina bal'isaa iftee horaa jirti jechuudha. Kana. Kakara kaanii wauma hedduutu ja'amaa jira. Jara keenya. Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo guyyaa tokko gargaaruudhaaf if boodan jenne. Akka ummata Oromoo namni qabsoo jaalatu hin jiru. Akka ummata Oromoo namni qabsoo isaatii lubbuu kanneen jiru. Akka ummata Oromoo namni qabsoo isaatiif qabeenya dhangalaasee hin jiru. Akka ilma Oromootti namni intalasaa dargaggeessasaa fuudhee qabsoof kanneen jiru. Maaliif qabsoon Oromoo galma gahuu didde? Maaliif qabsoon Oromoo galma deemtuuf sangahuu didde? Qabsoo Oromoo keessa haga guyyaa amma jirrutti yaadni lama wal faallee isaan ni jira. Haga guyyaa ammaatti mooraa qabsoo keessa. Keessaafuu mooraa qabsoo hidhannoo keessa.
yaada lama yaada oromiyaa afaaniin ja'anii fi yaada Itoophiyaa matana jabeessinetii sina kajoo kan hinjiru joo gabbee haa dubbatu oromoo bira hoggaa dhufan oromiyaa walabummaa bilisummaa ittiin amanan isaan mataan isaanii garuu ilmaan oromoo gatii kafalchiisu jiran qabsoo fi gargaaruun yoo karaa deemtuu fi bakka galuu deemtu beeyte qabsoo fi gargaaruun waan cufa dura murteessaadha akka qabsoon tuniin gargaaramne eenyu qabsaa'ota diigaa bee amaniin dhagee qabsoo kana gargaaruun murteessaadha jedhan kalee warra qabsoota gargaaraa ture diigaan turreessin kalee warra qabsoota gargaaraa ture irratti durriyyoota bobbaasaan turreessin odoo qabsootan ummanni gargaaraa jiru arrallee ijoolleen waan bishaaniin dura dhabdee rakkachaa hin jirtu daggal oromiyaa keessatti hoggaa gabbaatanii afaanii waan hin taane dubbatan nama deebiinuu kan nu jira jettanii yaaddanii xiqqollee sheemiin isin hin qabu kalee gaafa rakkoo akkanaati jira jenne beeytoota hayyoota isinin janii duuba duraan kijiba isini afuufanii gaafa mooraan qabsoo diigamtu tokko cinaa dhaabbatanii tokkorra duulaan turre eenyuuf himuu barbaaddan namni akka oromoodha qabeenya isaa akkaawunti qullisee warra qabsoo bilisummaa oromoo gargaaranii jira gaafa qabsoon kaampaanii taatu gaafa namni tokko muree murteessu laki boru eessa dayna adeemsi kun boru eessaan nuge hajjee oromoon laaleef booddeebi'uun sirriidha dhugaadhaasi ummanni oromoo akkaawunti nama tokko guutuufi miti ka qabsoo gargaaru hiree murteeffannaa ummata oromoo haga walabummaa mirkaneessuudha laki qabsoon tun akka deemtu galman geessu waan dandeessu bubbutanne akka wal beeynu wal jaarree qabalee fi gandaan booda teenya hinjifannoon as geessa achi geessa jenne ummata himnettanii isin kijibaan baane bakka goonni irraa bade ijoollee itti taphate itti oromoon bakka goonni irraa bade ijoollee itti taphata barkaleessa qabsaa'onni oromoodha ka qabsoo hidhannoo keessa turan gaafa dhukaasni harkaa dhume tokkicha qabu fi banan diinatti harka kannanii jiraachuun wallaallee bar garuu fakkeenya dhalootaaf taane jedhaniiti warri kabiroo isoo boruufaan ibidda harka isaaniitiin kan felbelchan durriyyeenii fi naggaadeen dhuftee dhiiga keenyarra shangooyyaa taphattu hin jenne barbaannan gabbuunee walii dubbannaa jechuudha amma kawaan namni isin hin beekne miidiyaarra olii gad deemtanii hijiba keessan afuuftan kalee ijoollee waliin fixaa baatanii gaafa ijoolleen kana ibidda olii garagalfatte ma adda dhaabbadhaan je'in arra gabbaatanii sheekaa fi shariifa taatan kakaanii kana dhibe tokko jira namni oromoo kun gaafa biyya jiru diinoo hojii dalaguu abbaa fedha hojii dalaguu gaafa biyyaalaa kana beegoota jaan qabsaawaadha jaan warri kalee abiyyi muusaati maslaalle እንደዚህ ማስታወስ ሳወርድ ሙሳ የእግዚአብሔር የተላከ ትመስላለህ አንተ የኢትዮጵያ መላእክት ነው ወሪ ጀቻ ቱሬ ካለ አረኤ ሞራል ከሚ ሞራ ቀብሶ አንዴ ገረ ቀብሶችን እንዳበደጀ ሞ ነመገሪት ይፍሰን ኤ ቢፋ ማዳኒ hayamame efi ነመገሪት ይፋሞ hayamni sanin kan namneef gari ala kana ujirate diine jaameti irrabbobaham haga lubbuna masani kinira tokkon belleessa ajamutti qacelfamni wali kannama jechuun gari mo khale abiyyi museedha nabiyyi jecha beeti gaafa ala be qabsaa wa haqata jechuudha hell no warri khale abiyyi farsa baatan afaan itti waan qabsoonu himtanin hin qabdan zero خلاص قافا 2008 بودس قافا بيدينه قافا بيابانس دابنه أبي مرمنه هنتا وأوبيديون هن كلويتو إنه وري خلي أوبيديون كلو دا أوبيديون أبي موسى دا نبي دجو وفي موراك أبسو كيسو وانك أبسو نوين مورا لتوكون كابو أيال لالا تادخون وري هو ورقيقة المان أروموتين كامدكاتو ورقو وربورو لا يوا أركتي إبدا خيس أنما جنك أياو خلي قافنوتي
dhiiga waan akkaawuntii qabnu gannaynee qabsoota nan gargaaraa turre. Wayyaaneetu qabsoota na gargaaree ibidda Tigraay itti fida jechaan turre. Jarana hoggaa dubbattan qiyaasa dubbadha. Hoggaa deemtan qiyaasa deema. Nama nu beekuu jira ja'a dubbadha. Ilmi namaa waa ni balleessa. Ilmi namaa dogoggora ni hojjeta ni dogoggora. Garuu dogoggora hojjeteef dhiifama jechuudha qaba namni. Odoo dhiifama hin jein akka feetetti akka mooraa ooyiruu warra keetii qabsoo Oromoo keessa odiigaat baxaaluun hin danda'amu. Garuu wanni isin harkattan maali? Ummata Oromoo inisantiidha harkattan. Ummata Oromoo hawaan dabreen way yaadachuudha ba. Way shorti memorii namichi jeetu jira bar. Silaa ummanni Oromoo funyaan isin qabeeti waan kale hojjettaniif dhiifama isin gaafachiisu ture jechuudha. Garuu ummata fi kakka hayyoota Oromoo ummata isaa tuffatu nagarreen. Tankis qotee bulaa kiyya. Bar qotee bulaan Oromoodha yoo dogoggora xiqqaa tokko dalage dhiifama gaafata bar ummata isaa. Garaagarummaan qotee bulaa Oromootiif beektota Oromoo kana. Akkuma feetanitti gaafa feetan kana godha gaafa feetan san godha. Amma gaayoo waan takkeen abaluuf dubbatta abaluu baanta jenne akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu. Anamma namaan gandaan deeggaruun qabu, namaan amantiin deeggaruun qabu, namaan gosaa fi kutaan deeggaruun qabu. An Oromoo akka Oromoottiin mirga Oromootiif dubbadha. Akka Oromoottiin Oromoodhaaf hadooda. Akka Oromoottiin Oromoodhaaf cinqadha. Gaafa garuu daangaan Oromoo caccabuu eegale baha cabnaanis bahaafiin dubbadha. Kibba baha cabnaanis kibba bahaatiifiin dubbadha. Dhiha cabnaanis dhihaafiin dubbadha. Daangaan Oromoo kabajamuu qaba je'een itti aman. Garuu daangaan Oromoo OPDO jalatti lafti Oromoo ummata wajji gurguramuun itti fufa malee kabajamuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Qabsaawaan Oromoodha ka'arra gurguramiinsa lafa Oromootiif. Lafa Oromoo Booranni ummata wajji gurguramaa jira laftisaa. Oromiyaan baa ummata wajji gurguramaa jirti. Ka'arra kanaaf hin dubbatin boru maal naa godhe jeetiin cinaa dhaabbadha. What's the use of it? Moo ummata Oromoo gaafuma qabeenya irraa saamtan barbaaddan. Gaafuma qabeenya gabbaatanii waan ni gootan. Gaafuma horii barbaaddan bizinesni keessan irrate. Gabbaatanii ummata Oromootiin gargaarsa qabsoo jettan. Gaafa lafti Oromoo kana taatu garuu gabbaatanii hin dubbattan. Opportunistoota. Yoo namni dubbate bardiina diinaa ergata maal ergata isii finfinnee seeyisee cheeka farramattee fudhachuu deemtu faadha agarraa jira warri guyyaa tokko biyya faranjii jiraate gargaarsa mootummaatiin malee takka cheeka isaa sharafatee nyaatiniitu ana faadhaan akkas jechuu barbaadaa jechuudha. Annama 7 days a week nama dalagatee ilmaan isaa guddifate an nama guyyaa tokko ilmaan kiyya gargaarsa mootummaatiin hin jiraatin rabbii kiyyaaf galanni haa ga'u. Arralle nama dafke ilmaan siitiin jiraachaa jiru. Namni yoo isin qeeqe yoo waa isiniin jee baratuudha gantuudha maal barritti gantuu waliin ja'an dabre gantuu ja'anii qabsoo keessaa nama galchuun hin danda'amu. Hattuu namaan jechuu hin dandeessu. Rikardi walii gabbaafna all record is written. Qabatamaan jira jechuudha. Ani baatii jaa Ameerikaa taa'ee baatii jaa galee manaan jajjaarrachuu jiru fixachaan jiru. Ni beektan warri as teessanii baatii jaajaa biyya deebitanii mana fixachaa jirtan ha qabsaawaa number 1 if gootanii nama biraarra duultan if beektan jechuudha. Hadaa makka jaarrachuu jirus hadirree dhawaa jaarrachuu jirus ka bakka adda addaa jaarrachuu jiru. San keessaniin jiraan hin jiru jechuudha. An mirgi ummata Oromoo kabajamuu qaba. Duuti ummata Oromoo irraa dhaabbachuu qabdi. Lafti Oromoo cicciramtee diinaa kannamtee